nagaan dhuftan dhiyaadha waggaa kaarra Iida Arafaa Jawaar Mohammad faa Hamza Booranaa faa Shamsuddin Xaafaa haa caalu hunda isaanii gammachuun godhaa ture jechuudha. Arra hantuunni khalee manguddoo wali qabee manguddoo irra dhiichisu tokko silaagaa waan inni godhe ni beeytanii isa boodarra irraa dubbadha waa'ee wal gahiisan xiqqoon boodarra dubbadha immoo waan fardiitiin dubbachuu fedha jechuudha. Nafxanyaan yookaan diinni keenya wanni inni fedhu akka qalbiin teenya cabxu akka nuti hamilee gaccabnee teenyu fedha no nuti hamilee waan duba deebuun qabdu qeerroon gamaa gamanarraa qunnamaa jira taanis waan adda addaatiin gargaaraa jira jabaadha isin warri biyya alaa waan itti jirtan hedduu isin hordofaa jira karaa miidiyaatiinis isinumaan jabaadha malee nuti haga hoogganaa keenya hidhaarraa baafnutti Jawaar Mohammad hanga hidhaarraa baafnutti galluu jaanii jiran jechuudha. Qeerroon guutuu Oromiyaa qophiis bakka jiranii xumuratanii jiran hundi isaanii duula gabaa lagannaa duula qophii diinagdee mootummaarra gaggeeffamu hunda karaa adda addaatiin qabsoo finiisuudhaaf qeerroon teenya karaa adda addaatiin qophii xumuratee jirti. Nagee isin gaafachuun hin irraanfannee dhiifama. Boru jala bultii guyyaa iidaatii baga isiniin gahe silaa ilmi namaa qabsoo numa gaggeeffata iidaas godhachaatuma qabsoos gaggeeffachaa waa hunda godhachee jiru hin gaddinu nuti hin gaddinu nuti haga gumaa haa caaluu kafallu haga Jawaar Mohammad hidhaarraa baafnu ilmi namaa akkanuma jiraata nutis Oromoon ta durii mitii ta hamilee cabxee gabrummaa duudarra baattee mana galtee raftu hin jirtu jechuudha. Kanaaf qabsoon teenya akkanuma fuuldura deemte jechuudha. Kanaafuu baga jala isiniin gee jala bultii isiniin jechuun barbaada. Umaa mitii qabsoodha. Maandeellaanis waggaa 27 hidhamee jira. Jawaar Mohammad hidhaan qoraasuma dhiiraati ja'a ni beeka jechuudha. Asumaanillee kalee oggaa mana murtii seenuu jirtu qeerroo jirtu isiniin jee jira jechuudha. Qeerroo jirtu isiniin jee jira. Jirra ja'a jalaa waadha hundi keessanuu qeerroon ta biraa amma haalli deemaa jiru haalli biyya keessaa deemaa jiru waraanni ji'a tokkoof haga fedhu gidiraa agarsiisaa jiraatu maatii ijoollee qeerroo fidaa jedhee dararaa jira karaa adda addaa godhaa jira jechuudha. Stiil ijoolleen jilbiiffachaa hin jirtu jechuudha. Nuti haga silaa yoo gallees ni dhumna yoo mana gallees waan dhumnuuf hanga Jawaar Mohammadii fi hooggantoonni ilmaan Oromoo hundi hidharraa bahanii haga Abiyoot Kaasaawun achirraa buqaafnu qabsoo teenya itti fufnaa jechaa jiran jechuudha. Qeerroon bakka hundarraa dubbisaa jiru. Hagan takka kutannoo qabdi qeerroon. Qeerroo gizee jedhu nama xiqqaan seenaa nama hedduudha nama baay'eedha. Sini galee ijoollee hedduudha jechuudha. So kanaafuu jara keenya qabsoon teenya ta nuti gaggeessaa jirtu qabsoo laaftuu miti biyyarraa illee waan isaan oofaa jiran hamileen isaanii guutuudha. Warri biyya alaa hamilee gaaza nuqqicaa jirtan gaaza biraallee nuqqicaa jiran jechuudha. Sini galtii mi dubbiin akka gaarii nu bira dhaabbadhaa kanurraa madaawes nu wallaanaa humata kanurra dhiisaa qabsoo nurra dhiisaa jechaa jiran jechuudha. Haga xumuratti yeroo haga murtii nuti khani nuti nurra dhiisaa jechaa jiran hedduu hamilee isaanii nama jajjabeessaa isinillee bilbilaa dubbisaa warra biyya akkaan amma dura isiniin jee please adara ammallee irra deddeebiitti isin hima ijoollee bakka jirtanii bilbilaa fi wanni godha qunnama hamilee jajjabeessa akkuma wali dhihaataniin akka community akka afooshaatiin waan dandeessa wali guuraati itti erga waan takka faayidaa itti fayyadamanii itti ergaan isiniin so kana qeerroon akkasitti anilleen ganama kana erga kalee guyyaa lamaan kanan qaan isin jalaa bade waan gaggaariin dalagaa ture saniifin isin jalaa bade hedduu waan hamilee nama jajjabeessaati jechuudha. Lammaffaa waan dhiyoo tanate Eid Mubarak jeen jira jara keenya abshir qabsoonis iiddinis walumaan deemte abshirumaa miti sila koronaanuu iida mana godhanna hedduu irraa rakkatina ammallee dhiyoo tanallee waan ta'e arginee jirra walumaan agarree warri yoo Oromoon qilleensi xiqqaan tokko nu jidduu seene hagam takka dafnee qilleensa san dhaamsuudhaaf akka tarabaarrabne agartanii jirtan. Maaliif yeroon qabnu muddam Oromoon yeroo hamaa keessa aa'oo leenca afaanii aa'oo bineensa afaanii waraabessa afaan waan seenteef wal bartee wal dhageessee yoo qilleensillee nu jidduu seene dafnee dhaamsaa jirra jechuudha.
خوني جبنا قدنا وانقاري ديما جرا تبرا والقهي خلي سنرا واجو فدتك وسلا attention اللي برباد والقهي سني والقهي سني مال أكنا نتوبة لتي بوالة ما فقولي أبيوت كاسهون بوالة ما تكفى أمتنا فتنيا جم تشيسوف أمتنا فتنيا خنا جم تشيسو داف هنو ماني نسني قول لا لا فكينياف جوار محمد سنرا هيدين جرا هاجالو سنرا أجيسين جرا داود إبسا تقول له تو بيخا داود إبسا هاسوني بيخا وان فدل له تو هاسوني بيخا داود إبسا جارسيسون أدغنيات وان فدل له تو تنكوليش نقابا دبيش نبيخا هاتيكا توها قدتو إبن مرارة راوسا دبي بيخا يو دبين جبات خناف إسالي بيخا هم بيسي دكتور مرارة فيدي أوسو إني لين دبتين إتانا إسا جال أرارسو فيدي وداجة jarri duuba jiru ni jiran warri tonkolenya nama afur waan kana godha jiru that's fine inni nu ergeetti ana finje yoo namni waa itti barreessee itti kanne he shouldn't read ta duraan dura jarri kun achirrattu argamuu ran ture garuu dhaqiinsi isaanii abiyyiif akka bu'aa argatu godhan eenyu naftanyaa biratti akka gammadu nuti immoo oromoo kanaaf qalbiin nu cabtu maaliif jennaan abiyoot kaasaawun nu biratti hantuuta abiyoot kaasaawuni miti nuti abbaa tsahayyoo darbinee jira wayyaanee hanga funyaanii hidhattee darbinee jira أبيوت كاساون هنتوتا صداتو تنما أدوري فنيان جلج إيدي أتشينيس أتشيس لتلات قوتي واجئتو أكسي أبيوت كاساون نوف أورومو داف أكسي أورومو داف أبيوت كاساون إسناكي تهون دندو جتشو مالف خليسة وان قولي بوا لما أركت سنين جنجر أمتا نفتنيا برتف جالة تشيسوف مال قوتشو ران قرتن وانتي أقرتني جرتن أنا لا لولين فرو أنا فولس هالي أرجو جبتين جرا لقان سنيمان واتكاسوني سمالف نما هاتولا نما هانتوتا نما متكم بينه I just don't feel to watch this guy سنيقله قالوا وانخو ختميلاليتين جرا سنيقله هاته وري بارتي أمارا جو إنيو غربا يلقال جيتنتي مو إنيو خديوتنا جوار وجهاسو قد إسن I don't know جوار وجهاسو قد أني إساياس أفورك وجهاسو قد أورا تجري لك جوار محمدو جين دبتشونا ويا خجيسن إنيو نمية خزواي راهي دنسن so party إسا غربان دبتشون دبين إسا سرت سنسينا ما خنتي مالجي سيرا ماله هدمان لا أكد دينينا دبتة غربان سون party تكارا ما فكينيا خينيا مو خسلا مكا أباو جامو داود بسا منه هدا دابتا هدا إسا جار أرارسو بكلا فدني بريساني تخنني دبسيسن جتشو ها إرجع دبسيسن مال قافت خاك مي هيو ميكا هيراجر بيها ميكا هيراجر لدتو فيارجت له يا توفيق thank you so much you follow me so خيال لدتو أيالو بكبوئي دم بارتي لدتو أيالو فا بكبوئي دكيسون دبينيسا هدو سنسي خنتي موتو ما خلنا اللي وارنينجي خلنا جريتشو خين يا رفيتي خسلا مكا أباو جاموسن رفي ولي مرة قونا جني جانكا قونا كل وانين جر ولي نداميشو هدو نما قديس لغا هدون قد جيران سنيرت هدون قد خوني مو قلبي نوچبس مالف جنان أكمان دراني سنين جيسن نوتي قبصون تينيا قبصون فينشل أمتا جيسنو في خران نوتي توفا جرولين أمتا وجين خديما جرو في اللين وان كيرو تي أمنو في كيرو وان خان أكبا كان جيسو في وان اتمل كويتي جرتوف هنگا هاتيچي هنتوني خون دفير رانتينيت وان بكان أكيد في الدوام بينو فيچو خوني كيرو جير أبني سغلي تاني في كيرو جي ديما جرو سينيغالي سو أرانتان أما إني أكيساتي أورومو قلبي جبسي جر أمتا نفتنيا برتي في جالتشي جر أياتشو أونك ميبالي لمكو أياتشو نديت نميناغر جاتشو برهي كانسا جوارن أسر كلاتشو أونغنم ياو بدات تنكواتشو منامن واي كيجيبا أونغ فجاسو هندندو أونغين أبيو كاسا هندقي فردو هنتوت أونغ فجاسو هندنديسو أونغ أني أورمون دخيس جر ربي قالني هاغو هاتك أتو هاغدتو استيل جال مرون فالين على جرن تانا بيخ أورمون سر أشاتر تربان لمتي برانو كونكا جولان سوني تربان لمتي ديني أما ولا قديني هاتويني قلن جنة ما هاتويتني قلنا 2 years هاتويتني no never
وقال ما قوتو اي سجرتن توربان لما دينيتي ورا شاني هاتوني قلاجان كجبدو شاني ميتي جولي وابو اسين توربان لما ميتي وقال ما قوتو سنو فرأتي جرا. You will never defeat Oromo. Oromo خرهون دان تجرد. قما فينشيلا قبروما قما فينشيلاتين والرئيسة أمتها قدها خاسون كأوينيس كابسو تجرد تيجو سيدي مددي جرد. خناف أرانتن هانتوني أبيوت كاساهون لين شافي كيرن سافي أمتا ججبا أكا لين شاب بوكسو يو وردو باتو دبي قوتو ديرا أكا ديرا بوكسو خسياسان إسا چالو جوار محمد ديسا أنا أبيوت كاساهون نين چالو دوغان سنيماني أبيوت كاساهون نما كجبا نما تركتو ما أوف نما شيكو هاسو نما دبي گنده خيسا هاسو نما دبتران إرغتو بر أبيوت كاساهون جوچون إيسان أونيتامين هم نخميني نما أكا أبدي رقاسا فادرو نما أكا سياسان بلچاتي خاكا بكالا قربا خاكا جوار ماما فادرو أبچون دندو he can't ديرا ججبدو أكنا لداتو أيالو فايدة خاكا جوار فايدة ورر شارب يو أكنا تتان مي إسن أبيوما مي أكا لداتو فت أكا جوار مهما فت إينيو لمي بينيا فت مي تاي إسا ميديا نما والموركو غرتني he can't because indan doga hum nan qabut inni tanaqada qullad akkarma dhufe iyaka tanaqasanit ni dhufa ni iyya jechu media irratti dhufe wali qabe khokhoble ye waan injire lallaqe buubeex garu he cannot challenge indan do abiy sila arrantana khalil lidatu ayyalo fa achi jirat la galma qulla sinni gafa dammaramne jam manni guutu gafa qannasame mon manni jiru namni manni qulla miti namni khaysan jiru maal jechu hiika qabdi beetani mana qofa miti manninis namninis khaysan jiru jechu khajirus nama miti wonne achi khay jirtu heddun gadde Dr. Marana achi khay tausa hayyonni Oromo takkalleen sila bakkasani argamu ranture boycott godani hafu ranture bakkasani ra we don't need you jani dura dhabbata maal namni afaan qabeesi fidu jira hin jiru jechu garu that's fine daytani baga daytan yeroodhaaf maybe torban kanaaf naftanyaan nutti gammadu dandeesi ayyachu onag akkati haasa agartani mi onagin okay khana jaana madaqe marara sila dubbate dhiise hin beeynu video khaysa muranis hin beeynu dhaqun irran turre Dr. Mararanis maalif baqqala garbaati juwaar faa hidhamani dhaqun ran turre jechu khanaaf abiyot kaasaahun hantunni kha onnen qabne kha barnotan qabne beekomsan qabne leenca akka Jawaar Mohammed qeerransa akka لمي بينيا فا أنا أكمل نتطلب والله نما جبا مجازوني إنترفيو ساقزي اللي أكمل نتطلب بيتني نما بالشهادة كلالتي بيتا دوبا ديرا كنا دانا منهي دا غورته من قد ما في نما ومتك وداجة وليك قبته أينو أتهللو ديمتا أورمو أتهللتا never ever ولا أرارسو بكلامت أبا في دمانتاني أورمو نسان دقيسو تانا دوغاسي تيمنا أباون أكان دنجد سنجي أباون onne Oromo hunta khayso baqeystan aba ojira khamisensa aba on tahin khamisensa kafa onne isa khaysa aba ojira dur opidio te kha aba ojira chu khanaf aba on kansari da wan nama khaysa batu miti ilman Oromo aba on akka kansari tinu sente jirti wan nu khaysa bahati miti garu osuma aba os jalannuti qabso khara hundan finin sajir fincila ummatatinis khara hundan ittifufa jirrechu so khanaf khale hantunni walgahi jee akka isatti sila walgahi godhate jira bar qofla irratti wonni jecha wandi biton lam Jawaar Mohammed fi lafit quj bla tawram lib kalle lifsfis ati lifsfis ida barati sodata jolle ambo akasi lenjifte gafa Minnesota fi derfte jolle asitti wal barresan takkiti wajinjirtu jolle ni sayyidu commando sununti hundari ejira shabiani faces ertrani faces hanganta ka bokbakat onnen qabu dirumman qabu akkana ma siyasa behu annasrim angallim min yarakno mal goda jirta amma annasrim angallim gize jettu mal goda jirta abiyot kasaun sigala so khanafu qabson tenya cimte ittifufti atis chigginyi tenu ma dabbat hangara kilo uzitu machu ma khaysanane biitis yala digama jir dagefada jere khany موتومان إلى جلرة جندرة أنا إلى قودنا تنجرو موتومان بالسجنة
diigamee jira Oromiyaa guutuu keessa. Harargee dhaqa, Arsii dhaqa, Jimma dhaqa, bakka hunda dhaqa. Bulchitoonni ilaa godinatti caasaan biltsiginnaa laamshooytee daarooytee jirti hin jirtu. Warri jiru warra gurguddaa gubbaa kana warra Adaamaa fi Finfinnee jiru kana qofa. Caasaan tun diigamaa ol deemaa jirti. Jalaa ol diigamaa deemaa jirti jechuudha. Sini galee soo kanaafuu Oromoon qeerroon jabaatee tokkummaan tifaa jirti. Warningiin nuukanni warri naan jaa qeerroon warningiin isinii kannaa jirtu warreen biyya keessaa kaabinee jammaari warra adda addaa warreen qeerroo faraddaniif warreen qeerroo hiisisuuf galgalaa ganama deemaa jirtan ifee gadda. Qeerroon amma oggaa sochii kana eegalte isin irratti illee tarkaanfii waan fudhatuuf adabadha. Osoo isaan isin tuqne hin tuqina. Ammas dheengadda waan ta'e agartanii jirtan asabootii waan ta'e tokko ha Amaaraa joollee tokko mucaa Oromoo tokko oggaatumu irraa baasuuf itti dhaqe. Dhiisi boo maatumta jee oggaa itti ka'u maaltu siinge jaanii wal afaan garagalanii wal tuman ilaa qawwee waliin nyaachifattu. Maaliif jennaan qabsoontu yoo fincillihu yoo diddaan kun didee akkanuma itti deeme boru waraanni as deebi'ee sin ajjeesu. I guarantee you sin ajjeesu. Maaliif ilma isuma isaa keessa jira, ilma adeera isaa keessa jira, obboleessaa keessa jira, lammii isaa gosa isaa keessa jira. Hin ajjeesu. Haga yoom nama ajjeesaa jiraata. Kanaaf nuti itti mudduu itti fufna. Warri biyya alaa hiriira keenya cimsinee itti fufna. Hiriira qofaa miti walitti kootaa maallaqa walit darbaati ergaaf ijoollee. Maallaqa walit darbinee hamadaa wallaannachuu qabna. Waan adda addaatiif gorachuu oolti qabdi ijoolleen. Kanaaf jabaadhaa warri biyya alaa kana dirqama. Waniin Facebook live hin dhufeef ta duraan duraa irra guddaa warreen alaalaa jirta warra biyya alaa waan taataniif please akka walit dhihaataniin akka afooshaa akka masgiidaa akka charchii akka community haruma dhihaatanii wali khootaati naannoo bakka irraa dhuftan ni beeytanii bakka ijoolleen gargaarsatti feetutti dafaatii tooftaa tolchaatii keessaan waan gootan godha ergaaf ijoollee tan ta wallaansa feetu hamilee isaanii guutaaf ijoolleen diddaa cimtee itti fufaa jirti jechuudha. So kanaaf umriin Abiyoot Kaasaahun osuma biitituun jalaa itti ol baqaa dhufaa jirti. Jidduu geessi jechuudha. Amma Finfinnee hudhamuuf deemti. Finfinneen torbaan dabre torbaan lama dura gaafa qophii lagannaa guyyaa 5 irra keenye san takkitti timaatim qarsa soddomseenemi ha ammaa darantoof deema. That's it. This one kuni irra hadhaawa. Ganaa laal maadiyaatiin fuula si balleessee Abiyoot Kaasaahun yoo ati as baatee jilbarra Jawaar Mahammad farran qubne Oromoon dhiiraa miti nuti dhugumaan. Ati arrantana hayyoota keenya hiitee Haacaaluu nu jala ajjeeftee diina birattiif jaalachiisuuf warra du'e dhukee irraa dhodhooyte warra hogganaa meeqarraa dhume guyyaa takka hiriiran bahin ummata kijiba Facebook kanarratti afaan bannafxanyaan kijibaadha. Dhiirummaan isaanii Facebook qofarratti. Namicha Asaaminoo Tsiggee jedhamu sabboonummaa Amaaraatiin akkana funyaan isaa xiq jedhee guutame kana ka dura ajjeefame ka pirezidaantiin naannoo Amaaraa kun hundi ajjeefame warra guyyaa takka hiriiran bahin barni kijibdi wal bayna hundesi. Oromoon Haacaaluu ajjeeftee guyyaa 3 galtee toono ji'a takka guunnee jira. Ammallee iida boruu baafannee itti deebi'uu deemna. We will continue haga dhumatti qabsoon teenyatti fufti jechuudha. Waan qabnu itti gurgurannee qabeenya keenya itti gurgurannee manas itti gurgurannee yoo barbaachisaa ta'e yoo ati ka'uu didde nuu gallee siin loluuf deemna. Tana baradhu. Nuti gallee hidhannee siin lolla. Tana akkana baruu qabda. Garuu nuti osoo hin galle qeerroo nuti kuffiste ati. Osoo nuti hin galle qeerroo si kuffisa. Barbaachisaa taanaan hundi keenya ni gallaa jechuudha. Ni galla ala kana tokko ala kanatti hafuun teenya. Hanga Oromiyaa wala boomsinutti deemna jechuudha ammaan booda. Kana kanu baasu. Ji'a takka faayisaati Haacaaluu. Rabbi jannata keessa isaa kaayu. Ji'a tokko faayisaa guutee jira halee. Never hingallu manatti. Never hingallu. So kanaaf siitu mo'ata siitu Oromoo waggaa kuma takka duuba deebisa moo Oromoo si injifata si agarsiisuuf deemna gaamma. Ji'a takka nu hanni torbaan lama haga ji'a takka nu hanni. Yoo ati chigginyiin ati dhaabde san
ilma oromoo tokko ajjeeftee chigginyi takka dhaabaa turteemi waraana akkasi kophee akkana laal akkana kaskisaniin matarra ilma oromoo akkasi dhaansan ilmi naftanyaa sun akkasitti kaskisi matarra dheen warsiifteemi aboo yoo warri finfinnee chigginyi ati dhaabde san akka mucaan sun nyaatetti nyaanne nuti oromoon dhiiraa miti. You will see it. Ni goonallee muka baala isin mucaa oromoo nyaachiftan san nuti immoo warra finfinnee akaakiltii ati dhaabdee giriin ashaara jettan akka isaan finfinnee keessa deemanii muka san nyaatan goosifne jechuudha oromoon. You will see akkan goone nu garta. Yoo isaan biqiltuu ati giriin ashaara jettee dhaabde tana nuti bakka jirru irraa murree bakka jirru dubbii tiyya tana qabadha bakka jirru qonqoo finfinnee kat goone karaa cufne karaa baaburaa cufne barbaachisu hunda goone jechuudha. Kana addunyaa nu dhaabuu hin dandeessu. Mirgatti qabna jechuudha. Kanaaf qophaa'e chigginyi giriin ashaaraa keessan warri finfinnee gaafa timaatim keenya irraa qabanne gaafa shunkurtaa keenya irraa qabanne gaafa re'ee teenya horii teenya waa hunda irraa qabanne giriin ashaaraa keessan deemanii muka san biqiltuu ati dhaabde san haa nyaatanii akka ijoollee kalee waraanni nyaachisanitti. Ilmi naftanyaa haadha raawuun dhufe akkasi kaskisiidhaan ilma oromoo muka nyaachisee diqaaltonni naftanyaa mataa keessa ilma oromoo akkasi dhaanii muka nyaachisanii yoo warri finfinnee chigginyi ati dhaabde san nyaatanii fixne nuti namaa miti jechuudha. Hidhaan haarawa miti oromoodhaaf ajjechaan oromoof haarawa miti. You will see Abiyoot Kaasaahun arguuf teessa yoo oromoon nuti kanan goone nuti namaa miti dhugumaan waggaa kuma takka duuba deebina. Si yoo isaan chigginyi san nyaatanii beeta mangisti si seenanii si nyaatu baatan nuti namaa miti. You will see arguuf teessa wallahi wabillahi oromoon ni gootillee qeerroo laal onneen isii guutu ilaa amma we will never take manatti hin deebinu jechaa jiran dhaaddachaa jiran. Duulli gabaa lagannaa itti deebi'a. Makiinaan takkan sossoo'u bootteen takkan sossoo'u baaburriin sossoo'u wanni takkan sossootu. Warri finfinnee timaatim haa qabu san qarshii 100 bitateeti guyyaa itti aanu biqiltuu giriin ashaaraa teessan nyaata jechuu magaalaa keessa deeme si nyaata dhufe. Dimokiraasii jetteeti maal wali qabdee haasofte kalay maaliif bar nuti dubbatutti amannaa bar nuti oromoon dubbachuutti amannaa bar yoo ka siyaasaa beeytu taate yoo nama barettaate nama osoo haayiskoolan seenin doktorate nama osoo haayiskoolan baratin elementary irraa waggaa 10 takkatti umrii waggaa 10 takka 13 kutaa jaharraa waraana dabalamee doktorate ati kijiba takka kolleejis miilaan dhaabbatteen beeytu siyaasaas hin beeytu. Yoo siyaasaa beeyte dhiira akka Baqqala Garbaa dura taa'ee haase yoo onnee qabaatte mana hidha guurtare kijiba itti yaaddee prograama gootee mana hidha guurtee laala amma wanni dhufuu deemu sodaa qaba ummanni Tigraay yoo haala kanaan maali filmaata gaggeeffatan isaaf du'a isaaf akka du'atti lakkaawama. Kanaaf amma filmaata gaggeeffachuuf deemaa bara amma paartii siyaasaa nama dura qaqqabuu isaati akkasitti paartii siyaasaa nama dura qaqqabee hayyee daai let's go filmaata goona jee filatamuudhaaf. Na dhagayi nuti arrallee borullee oromoon dhugaa siin jenna hanga hayyoonni keenya guututti mana hidharraa bahanitti qabsoon teenyatti fufti hanga oromiyaa wala boomsinu deemna. You will see arguuf teessa. Hanga hogganoota keenya hidharraa baaftee ilma oromoo hunda hidharraa baaftee isaanii wajji teessee haasoytutti gaafa sani hoggantoota keenya wajji haasoyte siin jennu. Kana achiif qopheessi nuti oromoon wanni takkatanii isinii dhaamu qeerroolleen alaa keessaan tokkummaa keenya cimsachuu. Hundi kee ati oromoo yoo tokkummaa kee eeggatte baay'ina qabduun lafa taa'umsa lafa ati qabduutu osoo xiyyiitii takkan dhoone biyya san keessa Abiyyii fi naftanyaa ari'uu danda'a wallaahi isinii jaa. Maaliif magaalaan Finfinnee marfamtee teessu oromoodhaan. Magaalaan Finfinnee ikonomiin 50% Itoophiyaa Finfinnee irra jiraata. Eessarra
eenyurra bobbahee gala galiin kunutti Oromoorra bobbahee galaa jechuudha. Yoo arraantan nuti meeshaa baaburaan Jabuuti irraa seenu, meeshaa Moyyaalee irraan seentu, meeshaa kara Sudaaniin seentu hundisi Oromiyaa irra bobbahee gala. Gaafa qophii gabaa lagannaa goonu maaltu qophii gabaa lagannaa kanarra ajaa'if gaafadha. Faabrikaa jira, waan adda addaa jira, faabrikaa bishaanii jira, waa meeqaa jira. Kun hundi maateriaalii fedha. Maateriyaaliin alarraa gala wanni hundi. Kana itti mudditaa jechuudha. Gaafa kana dhaabde, gaafa qoonqoo isaa dhaabde, sii miti isaantu daawun abiyyi siin jaa, you'll see it. Taraan keessan ijaa jettaan we don't care, deem, hoffadha. Deemaa gabbaati, daawun abiyyi ijaa jettaan warra Finfinneetiin. Nu dhaga'uu diddanii mee, nu wajji ka'uu diddanii mee, gizee abiyyi nurra fincilu isin gaallaa jettee nu arraftanii mee, amma dabareen teessanii gaa haa iyyaa jettaan jechuu. Maal fiddan gadi hin dhiifnu. Isinii gadi hin dhiifnu jettaan. Hay, barboo mootummaan naannoo Amaaraa waggaa meeqaaf Tigraay irraa waggaa lama dabre bar erga karaa itti cufee wanni takka akka naannoo Amaaraa keessan dabre akka Tigraay dhorkan. Nutis akka Finfinneen seenne dhorkina re, why not? Mirga qabna jechuudha. Mirga keenyaa sarbamaa jira. Hayyoota keenyaa hidhamaa jira. Cubbuu nuti hin qabne nurra haayee Abiyoot Kaasaahun Diqaalaan Nafxanyaa Diqaalaan Amaaraa jechuudha. Cubbuu nuti hin qabne hayyoota keenyarra haayee osoo isaan yakka tokkon dalagin cubbuu siyaasaa hayyoota keenyarra dalagaa jira jechuudha. Kun immoo milkaa'uuf hin teessu Abiyoot Kaasaahun. You'll see. Atis akkuma አባን ከሲዱራ መንግስቱ ኃይለማርያም አንድ ጥይትና አንድ ስትንፋስ ስትቀርጄ ኦሶም ሜሻ ወራና አፍሪካ ከሰ ተኮፈረ ሂደቴ ይሩ ሜሻ ራሻድን አከሲ ጥግ ጎደሜ ታኤ ይሩት ኸኤ ኸራ ዚምባብዌ ኢፊን ደጀቹ አራቲለን ኸራን ኸበሩ ኸረ ኢሳያስ ሜላላ ኸለ ፒስ ነምቻ ነገኘ ቡሱዳን ኖቤል አርገተ ጃመ አራንተ ነምቻ ወጋ ሶዶም ኡመተ ሳጭን ቁርሴ ኢሳያስ አፈወርቂ ከወጋ ሶዶም ጉቱ ዲሞክራሲ ብየሰረትን ፍድን ጉደታ ለፋዱፍ ከብየሰን ይራበቀቱ ቢቲ ምስኪና ከአሲራ ምስራ ፊ ማሬ አሜሪካ በራ ኤርገኒፍ ብያ ከሲ ቤሌሴ ብየሳ አጀሰን ሜ ኢሰራ ማል በረተ ኢትዮጵያን ስታይላ ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያን ኖ you are wrong man hindalagu Istayli as Isayas Ethiopia raf indalagu never Isayas gafni inni dhufe waggaa 30 dura mobile injiru arranta na qabsoon gaafa san inni ummata isaa ari'ee fi arra tokko miti namni tokko si qabiyyaa si cawu injiru jechuudha. Kanaafu Abiyoot Kaasaahun si jala gahee jira guyyaa lakkaawwachaa jirta. Guyyaa lakkaawwachaa jirta. Oromoon si hadhooftee jirti. Oromoon ammaan booda duubatti hin deebuunu jettee murattee siif kaatee jirti. Caasaan gandarraa ilaa godinatti deema bilbilaa na kijibsiisaa faca'ee jira. Caasaan gandarraa qa'eerraa hundarraa ilaa godina faca'ee jira. Ummata gurguddaa gubbarraa malee jalarraa xixiqqoon tun dhumaa jirti jechuudha. Asirratti immoo ijoolleen kittallayyoon ijoolleen qeerroo dinniina isinii kannaa jirti. Dinniina maayyee adabadhaa isinirraa badhukka isinirraa kaasuu deemte jechuudha. So kanaafuu warri biyya alaa jirru jabaannee ijoollee teenya haa gargaarru. Maallaqaan ijoollee dhukkubsatte haa wallaannu. Gargaarsa kanatti itti fufuu qabna. Wanni nuti goonu kaampeenii hiriira huno akkana tiwuterirraa Abiyoot Kaasaahun namoonni godhaa jira. Galgala gana maqaa isaa hashtag gooneeti footoo isaa irra keenye inni nama ajjeesaa ta'uu isaa galgala ganama tiwuter goona. Maaliif tiwuterii hotta Oromootiya please nama meeqaan ala jiru almost nama 2,000 tiwuterii warri akkaawuntii hin qabne banadha. Waan biraa godhuu dadhabdan tiwuterii irratti copy paste godha waan nuti babarreessinu tana. Maaliif gaarii beeytanii tiwuterii kana warri fayyadamu warra politicianota maaliif akka Facebook miti live video namatti hin dhiisu wama xiqqoo takka barreessita hashtag irra goota waa irra barreessita hanqisuun nama hundaatu arga jechuudha. Gaafa hashtagiin san dhufte maaliif yoo amma isa jala seentanii maqaa isaatiin aat gootanii abiyyi maqaa abiyyi isa yoo gootan isa bira dhaqa jechuudha. Ni wareera jechuun ni wareera abiyyi. Kanaaf jabaadha tiwutarii banadha yeroo fakkeenyaaf tiwutarii irratti oggaa firii Jawaar Mahammad jettan hashtagii mallattoo hashtagii san itti godhaati firii tajettus barreessaa ispeesii jettuutti hin dhiisina yeroo hedduu yeroo isin barreessan isiniin argaa ispeesii gootan
abiy must go ogaa jettan amma isin space gootan abiy must go space gootan jechuun banaa jidduu dhistan dhiisuun qabdan hashtag godhaati abiy ABIY gootanimi must go MU jidduu banaa hin dhiisina walit dhaabaa godha addunyaa bira gaha jechuu akkana babal'inaan deema jechuu soo kanaaf jabinaan yoo akkanatti fufne ni injifannaa dura deemnaa abdii qabnallee kana hantuuta ni darbinaaf shir oromooti hin yaadina isaa miti warra haga funyaanii hidhateehu dhukkee irraa hafne jira nama blog godhaa jira abiy muddamee nama blog ani gaaf tokko komantii xiyyaaqe huno abiy must go amma spellingi su sirri miti abiy gize gotan ABIY space goda no spacing godina MUST must go GO must go akkasi gotan jechu spellingi sirreessaati namoota waan kana irratti daddalaganii irraa koppuma godha paste godha hin cinqaminaa usin barreessu maaltu hin cinqe barreessuudhaaf koppuma godhaati uno amma akka kun barreesse sirriidha abiy must go kun sirriidha amma koppuma godha paste godha that's it immoo tiwutarii banadha salphaadha bilbila keessa sin gaafata emailii sin gaafata erga sanii booda campaigni tiwutarii irratti hoottaati at least retweet godha retweet jechuun jala deemtaniitu uumama san retweet goota waanuma namni barreesse xiqqoo komantii yes absolutely jaatuma retweet mo godha waan biraan godhina babal'isa waan kanarra dalagu qabna hashtagi amma fakkeenyaaf naa barreessa as jalatti abiy must go warri jettan hundi barreessa khabiraalee free Jawar Muhammad amma abiy must go khajo sirriidha Fuad Muhammad khabarreessa jechuudha amma Hamdiya Ali abiy must go khajetti sirri miti maaliif jennaan hashtagin qabu space qaba jechuudha amma kun amma maali France beekan khabarre sirri miti hashtagin qabu hashtag jechuun mallattoo akkanaa tana laal mallattoo akkanaa tana hashtag senti godha uno hashtag godha amma kun space qaba abiy must go kun khaguma baasa kun space goote jirte banaa jidduu dhiiste banaa ta'uun qabu kennoo jabal jehu kun abiy must lead jaa hayyee deemati bilchigina dhaba rabbi isaa godhu deem okay hayyee abiy must go wannaa qabaachuu qaba hashtag qabaachuu qaba jechuudha soo kanaafu jabaadha tiwitarii banadha bifa kanaani jabaannee fuulduratti deemuu qabna jabaannee hiriira keenyatti fufna Twitter campaign ni goona maaliif Twitterii hin barbaadu let me see if I can write for you guys copy paste godha marakkoon qabuuti let me see uno abiy must resign amma Fuad Muhammad barreessime abiy must resign khayettu amma kun sirriidha abiy must resign abiy must go uno abiy must go Ababach Tolesaa tabarreessite bifa kanaan Jawar Muhammadis Baqqalaa Garbaallee karaa Twitterii irratti adaraa hoota Facebookinis bareedaan immoo gama Twitterii kana hoota wahiif jenna maaliif Twitterii kanarra warri oolu politicianota warra professional achirra oola waan biraan godhina waanuma tana qofaa barreessa waan biraa godhuu dadhabdan amma lalisaa hiikaa kagoote sirri miti abiy mas guuje ilaalama oolamatti godhe tankoolenya kunis bilchigina dhabama si haa godhu abiy must go gizee jennu goon takkittu mataati guu jennaan dogoggora kunis sinigale hashtag abiy must go free Jawar Muhammad free Baqqalaa Garbaa free Abdii Raggaasaa free all Oromo political prisoners justice for Hacaalu wanni kun hundi waan barreessinu hashtagii irra gooneeti sirritti akkasi goona maaliif jennaan bu'aa qabdi hin jibbina ani inuma yeroo hunda wannaan taaggodhaa eenyu maqaa isaa Donald Trump illee taaggodha Governaroota keessanillee taaggodha bakka bu'oota keessanillee taaggodha haa argani waan deemaa jiru jechuudha so kanaafu amma Oromo protest osoo hin taane Oromo revolution keessa jira warri hashtagii Oromo protest jettan haanuma taatu malee immoo osoo Oromo revolution jijjiirtan feena amma revolution keessa jennee jira protesti miti amma protesting goon revolution keessa jira jechuudha so kanaafu jabaadha qabsoon akkana cimteetti fuu qaba warra biyyaa wajjin dhaabbachuu qabna abshir hantuuta kana ni khafna hantuuta naftanyaa faradoo naftanyaa khadeengadda eenyu maqaan isaa eenyu khiyyaan kun deengadda nuti erga faradoo jettan faradoon teenya kan nuti fi'achaa turre abiyyi fi shimallis faare warri nuti akka farda fi'achaa turre khiyyaan TPLF kun isinii galee so kanaafu jabaadha lammiiti jajjabaadha ni injifanna ni moohanna Oromoon ji'a takkaaf deemaa jirti itti muddaa jira gaafa namni fakkeessuuf qullaa mana qullaa keessa taa'ee akkasitti wanni jiru waa qaban seenaa dubbera no he's qafo afuufa
baaluuni qilleensa irra cacawaa biyyamma he don't have nothing isinif fakkaata inni biitti tun osoo baqaa oolte dantaan qabu gaafa namni jala dhufee masaraa jala dhufee chigginyi